Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Harri waxabajjii 15 bara 2016 qophiileen har'aaf qabnu tibbanaaf mala jireenyaati. Oduus ni qabna. An lalisee Odaajooti amma gara oduu irratti isin dabarsaa itti dhiyaadha. Mootummaa wayyaanee muddama guddaa keessa seenee akka jiru oduun Finfinneerraa nu ga'aa jiru hubachiise. Oduun nu ga'aa jiru akka hubachiisutti yeroo ammaa hooggantoonni olaanaa kan waraanaaf kan tikaa lammiidhaan Tigraay ta'an qofaan walga'ii dhoksaadhaan taa'aa jiran. Lammiiwwan kan adda baasuudhaan walga'iin taa'ame kun maalirratti akka xiyyeeffate adda baasuun rakkisaa ta'ullee keessa beektonni akka tilmaamanitti waraana yeroo ammaa deemaa jiruu fi mala waraana kana ittiin qolatan irratti tooftaa baasuutti jiran. Haalli kun immoo waraana keessatti fi humnoota garaagaraa keessatti shakkii fi mufii waan kaaseef kana tasgabbeessuuf waa'ee misooma irratti mari'anna'anii keessa odeessisaa akka jiran oduun kun dabalee addeesseera. Gidduu kana waraana Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ka'eerraa kan ka'e uummati naannoo sanaa irraa heddumminaan buqqaa akka jiru beekame. Waraana kana eenyu ifatti akka bane beekamuu baatus gareen lachuu tokko balaaleffata akka jiru beekameera. Oduun karaa biraa ba'ee hubachiisutti waraanni Eertiraa waraana Itoophiyaa daangaa ce'anii jiran keessaa garii ajjeesee garii booji'uu hubachiiseera. Waraana kanaanis humni guddaa kan Itoophiyaa akka miidhame oduun achirraa ba'aa jiru ni hubachiisa. Sababni waraana kana garuu agammaatti maal akka ta'e hin beekamne. Geetaachoo Raddaa dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa akka himetti immoo mootummaan Eertiraa Itoophiyaa jeequuf yaalii godhee ture garuu deebiin barsiisaa ta'e kennameefii jira jedhee jira. Haala kanarratti xiinxaltoonni akka jedhanitti haalli Geetaachoon itti ibse kun mootummaan Itoophiyaa hedduu rukutamuusaa kan agarsiisudha jedhan. Mootummaan Itoophiyaa yeroo biraa ibsi kennuu fi ibsi kun waliin gitu kan jedhan xiinxaltoonni ibsa kennamerraa kan hubatamu waraanni sun mootummaa Itoophiyaa akka miidhe hubachiisa. Kanumaa wal qabatee Somaaliyaa keessattis waraanni Itoophiyaa garmalee miidhamuu fi rukutamuu oduun achirraa ba'aa jiru hubachiiseera. Al-Shabaab battalaa itti seenuu waraana Itoophiyaa hedduu akka ajjeese oduun achirraa ba'u kan hubachiisoo ta'u. Mootummaan Itoophiyaa immoo kanatti rifachuudhaan oduu biyya keessaa fi garee isa leellisaniin akka mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhate fakkeesse bakka lolliin adeemsifamne agarsiisaa akka jiru hubachiifameera. Keessumaayyuu namooti nagaa bakka tajjeefamerraa fiilmii waraabuudhaan oduu kijibaa dabarsaa akka jiru oduun kun dabalee ibseera. Gama kaaniin mootummaa naannoo Kibbaa, mootummaa Beenishaangulii fi mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti dargaggoota waraanaaf qaxaruu fi beeksisni adda addaa faca'aa akka jiru beekameera. Gidduu kana beeksisni faca'aa jiru akka hubachiisu dargaggoonni umuriin isaanii waggaa 18 ol ta'an waraana keessatti hojii akka argatan kan ibsu beeksisni afaan Amaaraa fi afaan Oromoon bakka adda addaatti maxxanfamee jira. Beeksisni kun kan nama ajaa'ibu immoo bakka hedduutti chaappaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa kan aanaalee garaagaraatiin kan deeggarameedha. Silaa ministeerri beeksisaa kan ofii baasuu qabu maaliif warri aanaalee akka baasan amma ifan taane. Haala kanarratti qabsaa'oti Oromoo ibsa baasaa jiraniin bakka adda addaarraa ibsa baasaa jiraniin akka hubachiisanitti dargaggoonni Oromoo yoomiyyuu caala yeroo ammaa kanatti bilisummaa Oromoof dhaabbachuu qaban. Barri Oromoon dukkana keessatti gabrummaaf hidhatee lolaa ture dhumateera kan jedhan qabsaa'onni Oromoo kanaan booda bara bittaa gabrummaa tursuuf qabsaa'uun of wallaaluudha jechuudhaan dhaamsa dabarsaniiru. Diddaaf mormii biyyattii keessatti karaa adda addaa ka'aa jiruuf sababa kan ta'an barsiisota waan ta'eef mindaa dabaluuf hin barbaachisaa akka ta'e mootummaan Itoophiyaa murteessuusaa oduun nu ga'e hubachiiseera. Mootummaan Itoophiyaa barsiisonni bakka adda addaatti barattoota kan kakaasan mindaan isaanii waan xiqqaatee fi mootummaatti waan dallananiif waan ta'eef kana dhaabuudhaaf mindaa isaanii dabaluun barbaachisaadha jechuudhaan murteesseera. Murtiin kun iddarra ga'ame kan ture yoo ta'u barana diddaa biyya Oromiyaa keessatti gaggeeffamee fi bakka adda addaatti kaka'een kan wal qabate mindaa barsiisota amanamoo dachaadhaan ol guddisuun murteesseera. Haa ta'uti barsiisonni maqaa isaanii ibsuun barbaanne ibsa gabaasaa raadiyoo sagalee Oromoof kennaniin yeroo maallaqaaf jedhanii mirga ofii dabarsanii kennan dhumateera.
barsiisonni Oromoos ta'ee barsiisonni biyyattii keessa jiran mirgaaf bilisummaa isaaniif wareega barbaachisu akka kennan barsiisonni kunneen ibsaniiru. Mindaa argachuun mirga isaanii ta'uu kan ibsan barsiisonni gaaffii mirgaa gaafachuunis akkasumas mirga dhalootaan qaban malee kan maallaqa dhabuun babal'atu yookaan kan maallaqa argachuun dhaabbatu miti ittiin jedhaniiru. Diddaa Oromiyaa keessatti gaggeeffameen namoota 173 duwwaatu du'e jechuudhaan ibsa koomishiniin mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaa baasee barattoonnii fi uummati Oromoo bakka adda addaa jiran balaaleffatan. Diddaan Oromoo dhalattoonni Oromoo 500 ol ta'an irratti wareegaman kun ifa ta'ee otoo jiru rakkoolee dhalate kanaaf mootummaan otoo itti gaafatama isaa fudhachaa jiru itti gaafatamummaa kana haaluudhaan tarkaanfii madaalawaa fudhate jechuunsa hammam uummata Oromoo akka tuffatu agarsiisa jedhaniiru. Gabaasaan keenya namooti dubbise akka ibsanitti mootummaan Itoophiyaa aga ammaatti naatu tokkollee Oromoof horatee hin beeku. Keessumaa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaati jedhee kan moggaafame gareen kun aga ministeerri muummee biyyattii rakkoo sanaaf itti gaafatamummaa fudhatellee xiqqooshii itti dabalee ibsa baasuu dadhabuunsa hagam jibbinsaaf tuffii uummata Oromoof akka qabu addeessa jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa bara Oromoo qabateerraa kaasee uummata Oromoo ajjeesuu hidhuuf biyyarraa buqqisuun aadaa isaa ta'uu kan ibsan namoonni kunneen kunis waan haaraa akkan taanee fi kun immoo uummata Oromoo daran bilisummaa isaatiif kan jabeessu malee duubatti kan deebisuu miti jedhaniiru. Uummata Oromoo waan deemaa jiru kana hubachuudhaan of eeggannoof of ijaaruudhaan sochiisaa daran jabeessee akka itti fufus dhaamsa dabarsaniiru. Koomishiniin kun ibsa baaseen Oromiyaa keessatti tarkaanfii fudhatameen namoonni 173 akka ajjeefaman poolisoonni 14 akka ajjeefaman ibsuun tarkaanfiin mootummaan fudhate immoo kan wal madaaleedha jedhee baasuunsaa kan yaadatamuudha. Haa ta'uti diddaa kanaan kan wal qabate namoonni maqaa fi suuraan isaanii bahee maxxanfame 500 ol akka ta'an ifatti kan beekamuudha. Diddaan Oromoos rakkoo Oromiyaa keessa jiruu fi bakka adda addaa tukkaanfamee jiru kan addunyaatti beeksise ta'uunsaa kan hubatamuudha. Diddaan kun bifa adda addaatiin ammallee itti fufee akka jirus kan beekamuudha. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nuu tura. Amma immoo walaloo maamilli keenya sagaleedhaan waraabee nuuf erge isin dhageessifna. Hin ta'uu ta'aa jira. Hin ta'uu ta'aa jira. Hin ta'uu ta'aa jira. Hin galuu galaa jira. Har'as akkuma kaleessaa waa'ee gadadoo odeessa. Har'as akkuma durii ittuma caale hunkurrii. Har'as akkuma yerosii inuma lola'a inuma dhangala'a eegnisi. Maaliif ta'e carraan kun baruma dhufaa darbaa ormaaf aduun baateetti keenya yoomuu nuuf darbaa. Harkaa nyaatanii galuu maaf amala ta'ee fi qee haadheeguufi ture kan kenname sareefi. Hin ta'uu ta'aa jira hin galuu galaa jira adda baasii yaafira. Fileen mataan ishee qorbii saawwan qeemaaf hunkurtii. Cuuciin haadhoorraa maqxe buute afaan joobiraa as taatuuf achi taatuuf qoricha dhufaa jira. Antilmaame durayyuu gaafa biqilaan cabee aarsaa ta'e ibaayyuu. Gaafa ji'aa gogsanii kosorruu dagaagsanii jajjabarraa diiganii muujjaan mana jaaran. Antilmaame durayyuu gaafa hayyuu hidhanii totorra'aa muudanii utuu dokteeriin jiguu sertifikeeta muudan. Antilmaame durayyuu yogguu galaana uran akkas jigee kayaa'u hundeen ishee haxaa'u. Yogguu tokko buqqisan 50 jalaa ka'u. Yoo maggalu yoo harqu akka leencaa. Hin ta'uu ta'aa jira hin galuu galaa jira. Adda baasii yaafiraa. Qophii tibbanaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota qophiin tibbanaa keenyaarraa amma dhiyaata. Dhiyeenya kana oduu guddaan tokko ture jilli mootummaa Itoophiyaa pirezidantoota Oromiyaa kan Tigraay fi kan Ogaadeeniyaatiin hoogganaman namoota 10 of keessaa qabu hojiidhaaf gara Awustiraaliyaatti bobba'an milkaa'uu dadhabuusaati. Gaarummaa mootummaa misoomnii fi dimokiraasiin Itoophiyaa keessa jira jedhanii hawaasa diyaaspooraa Awustiraaliyaa keessa jiraatutti himuudhaaf ture kaayyoon imala jila sanaa garuu akkan taane jalaa ta'e malee dubbiin. Bakka obbo Muktaar Kadirfaa wal ga'uudhaaf karoorfatanii deemanitti haala kanatu isaan quunnamee Meelbarnitti dilbata darbe.
Stop killing Oromo students in Ethiopia! Stop killing all Ethiopian people in Ethiopia! When we win! When we win! When we win! Win! Now! Deport the murderers! Deport the murderers! Deport the killers! Namoota mormii bahanii hiriira sana keessa turan keessaa tokko obbo Abdul Wahadi. Achi lafa guunnee akka isaan hin seenne goone ulaa isaan sila galmattiin ol seenan kan mooraa san cufnee achi isloogaana dhageessisaa turree maajii irratti namnillee walitti bu'isillee turee. Eenyu ture qondaalota mootummaa keessaa kan walgahii Meelbarn irratti argamuuf yaalan silaa mootummaa bakka bu'anii? Warra Tigraay Abbaay Walduu namticha ta'amu Oromiyaadhaa Muktaar Kadiir akkasuma warra Ogaadeen Abdii Khajaa Musanii isaan san faadha. Warri biraatis waliin jiran jedhanii ammoo hin agarree hin dhufne. Maaliif fashilsitan isin maaltu bannaani? Ijoollee barattootaa fixaa jiru uummata keenya dachiin abuqqaasanii nama bakka biraa irraa fidanii irratti qubsiisaa jiran. Diini keenya bilaashi dhangala'aa jiraatee kan nuti jirrutti isaan nagayaan waa takkallee geggeeffachuu akka hin dandeenye godhuudhaaf. Tuma Awustiraaliyaa kanatti illee dhaamsa dabarsuuf nuti lammii biyya tanaa taanee akka baqattutti as jiraannee isaan warra mirga namaa sarbee dhiiga namaa dhangalaasaa jiru kanaa wajjin hariiroo qabaatanii biyya nuti jirru sanatti isaan kanaaf sunni isa kamiinuu karaa misii kajibu. Dhaamsa dabarsuudhaafis yoo falmatan malee humnaan kennaadhaan jirtu wareegama barbaachisu bakka jirrutti baasuudhaaf qophaa'uudha. Wareegamaan ala bilisummaan hin jirtu asitti illee dhiigaa jirra bilisummaa fi dhiilee dhiisisuu namallee dhiisuudhaaf qophaa'uu qabna. Bakka jirru namuu gumaa ijoollee keenyaa safaruudhaaf qophaa'aa jennaan. Kanachi keessa turan tokko Dr. Taarraqan Cimdiiti. Jilli mootummaa wayyaanee magaala Meelboornitti bakka adda addaatti tilmaammatanii garuu hawaasni keenya jala bu'ee hawaasa Ogaadeen wajjin ta'uudhaan uummanni haalaan baay'atee gadi ba'ee otoo ishiin bakka sana hin gahiin yookiin otoo qophii hin jalqabiin dura bakki sun cufamee jechuudha. Bakki sun erga cufamee booda karaan seensaas hin dhabame booda haala kanaan akka asfalti ta'u jechuudha. Bakka adda addaa kana filachuun nama waa bakka wallaalfachuuf haala balleeffachuuf jecha bakki dhuma gubbaa irratti taa'isuudhaa fi konfees godhatanii namni baay'een jala bu'ee dhaquu danda'e magaala irraayyuu gara periferii tokko yookiin gara moggaa tokkotti kan ba'e bakka sanatti kan taasifatanii haala balleeffatanii achitti kan qabatanii jechuudha. Dubbii keenya irratti maaliif mormuun barbaachiseme? Maaliif mormitan? Har'a ilmaan Oromoo biraa hojii torban kana keessa namni lubbuun 500 ol ba'eera. Kuma furnaan hedduudhaan mana hidhaatti dararamaa jira. Dabalatee kan bakka buuteessaa dhabame akkasumas lakkoofsan qabu. Kan madaa'e rasaasa wayyaaneetiin kan madaa'e kuma hedduudhaan kan lakkaa'amu. Kunis qaama Oromooti. Achi qaamaan jiraachuu baannullee rakkinni isaan irratti dararaa isaan irra gahu kun ni ilaallata kallattiidhaan qaama keenya waan ta'aniif nullee ilaalachuu qabna jechuudha. Wayyaaneen kana biyyatti gootu immoo dhuftee kana ogguu nan godhaa yaaddu iyyuu waayyaannummaa ishee agarsiisa malee biraan waan boruuti yaaddu waan keessa darbisee hin beeku. Kanammoo immoo barnoota kennuufii danda'uu qabna kan jedhuuni namni akkasitti wal qabatee bahee jechuudha. Amma gaa namni bahee akkasumatti haqame malee walgahii galma keessatti warri waamamee fi warri waaman jilli mootummaa ijaa waliin agarra jechuudha. Maalinni ganamaan otoo akka sana akka tilmaamametti hin qaqqabin dura namni keenya dhaqee balbala cufee jechuudha. Kan hin cufame karaan darbaa hin jiru isa booddee poolisii walirraa uummata kana qabaa ture walitti bu'iinsillee
jennaan uummanni inni karaan darban dhabame kanaafuu otoo waliin argin akkaataa kanaan ijoollee fashalaa'ee jecha. Obbo Muktaar pirezidantii Oromiyaati namoota amma kana kan hiisisanii fi ajjeesisanii fi biyyaa baasan dhoksuudhaan waraana Itoophiyaa ofiisaa otoo du'uutii nagaa kabuuse otoo namni isa ajjeesuu ofiisaa immoo otoo ajjeesiin nagaa Oromiyaa keessaa buusaa kan jiru eegsisa kan jiruuf galanni kiyyaa isaaf malaa jedhanii haasa'aniiru Obbo Muktaar. Otoo isin ifi warri hiriira baatan Obbo Muktaar waltajjii irratti agartanii maal gaafattu yookaan maal jettuuni? Dhiiga keenya bakka achitti miidhamaa jiru. Namni kun duuba ilmaan Oromoo harka isaa gubbaa irraa qaba. Haalli itti Oromoon asitti ilaalu haala isa dhabamsiisuu irrallee gahuu danda'a. Waanuma inni Oromoo irra geessisee isa irrallee gahuu danda'a ture. Osoo achi dhufe inni hin dhufneef malee. Kabiraa isaanii kana gochuudhaaf bakka kanatti argamuudhaaf yaaduun dhumti isaaniitu akka isaan waa yaaduu hin dandeenye tokkolatti mul'ise beektaa. Duratti si yaadu jedhee yaadu garuu kanammoo daran caala mul'isaa jechuudha. Gaafiin qaamaan afaaniin waan gaafatan hin natti fakkaatu. Hinnummaanuu hin jiraatu natti fakkaatu osoo achitti argatu. Biyya keessaa immoo mootummaan keenyi mootummaa uummataatii nagaan bu'eera biyya misooma jirudha. Uummanni diiyaaspooraa jiraatus mootummaa kana gargaaraa jiraa jedhu. Akkas gochuun keessan immoo deddeebi'eera mootummaa kana waggaa qaanneessitan warri Meelbarnii fi Awustiraaliyaa keessa kan jirtan bara obbo Juunaddiis obbo Abdullaa Aziizis waggaa dhufees waan gurguddaa hojjetaa turtaniittu. Mootummaadhaaf dhaamsa maal dabarsa laata? Garuu biyya keessatti inni sabaa himaa qabutti akka babbareedaa ta'etti himata. Mootummaan kun mootummaa dhaga'u miti. Osoo dhaga'e osoo waan uummanni jedhuun kan dhaga'u taate hiriirri uummata Oromoo bakkaa bakkatti ilmaan Oromoo kuma kontomaan innaa yaa'anii uummanni kun isa balaaleffatu yookiin dibbaasaa itti agarsiisu gaafsana dhaga'aa ture. Namni osoo dhaga'uu rafe dammas kanillee dhaga'uu jaatu. Wayyaaleen ani ishiin dubbattu malee ani alaa mul'atu irratti waan akeekkatti hin qabdu. Wayyaaleen mootummaa diktaatoraa mootummaa fedhii uummataa afachi teesse miti. Kanaaf diktaatarri nan jira osoo jedhu Afrikatti dhima kan seenuu of arga. Wayyaaleen isaan wajjiitti waan uummanni jedhu subatuudhaaf hin jirtu sirbumatii ofii dhaggeeffattee warra sirbituudha jechuudha. We say no! We say no! We say no to the killers! We say no to the killers! Ethiopian government is a killer! Ethiopian government is a killer! Ethiopian government is a murderer! Ethiopian government is a murderer! Isa kan Melbourne kana dursee immoo gaafa sanbataa magaalaa Kaambeeraattis Oromoonni fi Ogaadenoonni walgahii pirezidantiin Tigraay obbo Abbaay Walduunfaa waamanii irratti argamanii ture akkasittiin jala fashalsiisan. Ministeriin odeeffannoo Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa immoo wiixata gaddaa Awurooppaa biyya Jarmanii magaalaa Firaankifartitti hoteela Hiiltan keessa iddoo qubatanii jiranitti Itoophiyaanonni irra bahanii akkasittiin isaan simatan isaanis. Ato Getaachoo እንሰራለን እንሰራለን ኢትዮጵያን ህዝብ ጨረሰን እዚህ መጥተን እየሰራን ዲሰል ደም የተፋ ፋሽስት ወይስ ክሪሚናልስ ክሪሚናልስ አንደ እንሰራለን ጄኖሳይድ ክሪሚናልስ ኢትዮጵያን ህዝብ እየገደላችሁ ሲሉ ደም ይጠጣለ ሂልተን ሆቴል ውስጥ ተቀምጠው እንለቅልሃለን ገና ፌስቡክ ላይ እንኳን ሰው ልታስተዳድር አንተ ራስህ የምታስተዳድር አይደለም ዳይስ ዲክታቶር is fascist እንደናንተ ሰው ምን ገለረልን እኛ አጋዚ ኮዚ የለም እኮ የነጣን ነገር ነው ነው Jila mootummaa Itoophiyaa Awurooppaa fi Awustiraaliyaatti kan isaan quunnamaa ture irratti xiyyeeffannee kan qopheeffannee qophiin tibbanaa kan waan xumurreerra. Torbee walitti deebina waan nu caqastaniif horaa bulaa. An Dassuu Duulaati.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya. Kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti. Itti dhiyaadha. Nama akka sabaa yaadutu saba ijaaruu danda'a. Kanaaf namni woma yaadu san ta'aa namni tokko ka'eeti akka Oromootitti yoo uf laale addunyaan tuni uf argama isaa jechuudha. Namni inni argu wanti inni jaalatus wanti inni argus wanti inni waliin jiraachuu barbaadus namni inni du'uu barbaaduuf namni inni guddisuu barbaadullee namni inni kabajullee namni inni jaalatullee isaasan jechuudha. Yaada ofii nama keessa jaalataa jechuudha namni. Kanaaf wanti martuu yaadarraa burqaa jechuudha. Mataa keessa jira. Maaliif ilmi namaa kun matama ofii keessa jiraata. Maaliif waan mataa isaa keessa hin jirre raasa arguu hin danda'u. Wanti inni raasa argu uf arga jechuudha. Uf argaa mataa isaa keessa jiru argaa jechuudha. Kanaaf namni tokko saba kana saba Oromoo kana ijaaruuf walitti qabuu yoo barbaade ilmaan Oromoo kana ija tokkoon nama laaluu danda'u dadhabbi masaa waliin be warra sabboonaaf qabsaa callaa duun taane sabni kun nama bifa adda addaa qabaa jechuudha. Nama bifa adda addaa qaba yeroo siin jedhu umrii yoo laalte umrii adda addaa keessa jira namni. Ulee inni itti guddate beekumsi inni qabu qabeenyi inni qabu rakkoo inni keessa darbeeru haalli inni abadda keessa jiru kuni maal godhaa akka inni waan adda addaa yaaduu fi akka adda addaa inni ta'u godhaa jechuudha. Woma isaa kana waliin jechuudha. Amma biyya Faranjii kanatti with baggage jedhan rakkoo manni qabu kana maraa waliin nama ummata Oromoo kana ummanni kun kiyyaa rakkoon isaa kunillee kiyya jabeenni isaa kunillee kiyya qabeenni isaa kunillee kiyya anillee ka saba kanaati jedhee nama yaaduu danda'utu saba walitti qabuu danda'a. Sokka duraa yaadaa jechuudha. Niyyaa tolu itti aaneeti nama rakkoo jirtuu furmaata ta'uu danda'u yookiin ammoo furmaanni hin dhufa jedhee amanu furmaata kana ummanni Oromoo fidachoo hin danda'a. jedheet bikku kan rakkoo garbummaa qabu bilisummaa hin dhufti karaa akeekuu danda'u karaa sanirra jiraachuu danda'u karaa sanirratti waa dalaguu danda'u. Oromiyaan biyya badhaatu hundarraa argachuuf diinni alolaa jira osoo jiruu diinni sinaalu irraa. Oromiyaan biyya badhaatu hundarraa argachuuf diinni alolaa jira osoo jiruu diinni sinaalu irraa lubbuu biyyaa wareegaa kennu irraa. Oromiyaa ta'u biyya gootota. Vive kumsiko, dia kobyo intane malbu agama jirenyiko. Kolki tuma karoli Kenya, anga basera tunya di seri Kenya. Nafim fal madamir kako, umani adunya hada gawi yako. Yobiyani kamna, Oromia badadu yobiyani kamna, Oromia. Saba yeroo ijaaruuf deemu namni tokko kabiraa waan hin barbaanne duuntaane waan barbaadu dubbachuu hennaa maraa Oromoo dura aansitaa jechuudha. Waan barbaadu yeroo dubbattu Oromoon jalqabda. Waan hin barbaanne yeroo dubbattu ammoo diinaan jalqabda. Mootummaa Itoophiyaa akkana nu godhe hennaa maraa bakka tokko faayintu fudhata. Mootummaa Itoophiyaati. Ati yoo lammaffaa sanuu
namni nu ati eenyu siin jedhan lammaffaa san Oromoo jedhan keessattuu biyya alaa kanatti eenyu siin jedhan. Kanaaf wanti guddaan duraa waan barbaaddu yoo dubbatte namni si gargaaru hedduu argama. Waan hin barbaanne yeroo dubbatte immoo namni homaa sii godhee hin danda'u. Maaliif naa gaddi jedhatta kaate. Nama ganaana jala ajjeesanii nama akkana godhanii nama hidhanii qeerraa nu buqqisanii beelaan nu fixanii dubbachoo nu dhoogganii maalii nu godhanoo jette kun amma rakkoo kee odeessaatti malee waa ati barbaaddu hin himuu jechuudha. So namichi saba ijaaru gara ummanni kun itti deemuu qabu afut deemee haasa'uu afut deemee yaaduu afut deemee haala mijjeessuu kanneen itti hidhaa qaba jechuudha. Yoo lolli ka barbaachisu taate akkamitti gara lolaa akka sabni kun deemu yoo beekumsa gayaa namni hin qabaanne ka bikku taate akkamitti seenaa fi aadaa fi firrisee barnoota kennuu yoo taate diinagdee yoo taate diinagdee kana akkamitti akka burqisiisu yoo ofiillee hin qabaanne bakka jirurraa akkamitti akka argachuu danda'u mala firrisee afutti dha'u maaliif sabni tokko kan walitti dhufee ijaaramu yoo waa injifataa waa mooyataa waa saba ofii gaarii dhagayaa karaa sabni itti deemu argaati waan saba jedhu kana keessatti illee uf argaa yoo deeme amma namni tokko waan Oromoo jedhu kana keessatti aadaa inni qabu aadaa kiyya inni jedhu yoo aadaa Oromoo jedhan kana keessatti kan mul'anne taate afaan inni dubbatamu kana keessatti afaan isaa kun afaan akka keessummaatitti yoo kalaallamu taate hin ceem'aa jechuudha. Kanaaf wanti dalagamu martuu haala namni martuu akka uf argaa achi keessatti uf arguu danda'u. Rakkoolee waliin fudhachuu akka danda'u. Yeroo waa moo'atanillee waliin goone akka namni jechuu danda'u. Yeroo itti dubbatanillee yeroo adabanillee rakkoonillee yeroo dhalate rakkoon tun waliin akka furan yeroo rakkoo adda fiiguu hin taane rakkoon tun akka sabaatti yoo yaadaa jiraatte rakkoolee waliin teettee furachuu dandeetta. Yoo akka sabaa yaadaa hin jiraanne ammoo bifa adda addaa qabaattaa bifa saniin rakkoo san furachuu danda'a rakkoon sun hin furamuu jechuudha. Alagaan illee qaala saniin si seenaa jechuudha. Yoo akka sabaa yaadaa jiraatte yoo akka sabaa ka dubbattu taate yoo waan sabaa ka hojjettu taate yoo saba amala saba sanii ka qabdu taate amma Oromoon nama kabajaa nama jaalataa hojjan akka nama tokkooti wanti sun sirraa yoo kan mul'anne taate sababa kan kee Oromoon maqaan badaa jechuudha. Sababa san kan kee Oromoo ijaaramuu dadhabaa jechuudha. Kanaaf nu martinuu mootummaa bakka nu bu'u waan hin qabneef ambaasaaddara ummata miileena hagasiitii jechuudha. Bakka geenne maratti mana barnootaatti tokkoffaa bayuun ta'e amala gaarii mul'isuu ta'e nama gargaaruu irratti ta'e waan gaarii dubbachuu irratti ta'e gootummaa mul'isuu irratti ta'e waan silaa barbaachisu akka nama tokkootitti yeroo gootu waan kana waliif funaannameeti akkuma baankii jechuudha. Akkuma horii walitti qabanii baankii miileena ganaati jira biileena ganaati jira jan kana tokko walitti dhufeeti wanti sunniin kalaaqamu. Kanaaf sabni kun namni saba kana ijaaru namni saba kana maappii baasee dizaayinii isaa tolcheeti haala bilisummaa amma itti jirru kana dafneeti akka bilisa ba'uun keenya shakkii hin qabu garuu yeroo ariifachiisuu hin dandeenna mala kanaa olii yoo dhoofne karaa yoo akeekne namni waan kanarraa qooda fudhatu lakkoofsisaa yoo dabale malli adda addaa ka qara dalagaa hin jirre kun yoo dhalate dafneeti shaffisaan bilisummaa kana argachuu hin dandeenye bilisummaa callaa miti nu barbaannu bilisa yoo baanellee nagayaan jiraachuu gammachuu qabaachuu waan adda hin dhabne jennu kana akkaataa arganneeti namni biyya saniillee nagayaan nu waliin jiraachuutti danda'u mala dha'uu irratti jechuudha. Yoo ammoo ilmi Oromoo kun ka amma akka sabaatitti hin ijaaramuu qaba jedhee namni bahee ijaaruuf deemu kun jiruu warra ijaaru kanaan laaffifne yeroon sabni kun jabaatee ijaaramee mootummaa ta'u amma mootummaa foo dhaabannee argineerraa mootummaan nu bulchuu hin danda'u. Mootummaan amma jiru kun karaa giddiin dhufteetti qawwemaan nurra jiranii amma namni martuu ifa beekeera bulchuu hin danda'anii jechuudha. Akka isaan nu bulchuu hin dandeenye isaan illee arganii nullee argineera. Amma ufii mootummaa ta'uuf ammoo ijaarsa guddaa nama barbaachisa, yaada guddaa nama barbaachisa, mala hedduu nama barbaachisa. Namni Oromoo martuu waan kanarratti yaadeeti akkaataa akka sabaatitti federaala jechuudha. Federaalli yoo jiraate waan achi keessaa waliin ilmaan Oromoo walitti dhufanii ijaarachuu hin danda'an. Isteeta ta'e, amantii isaa ta'e, aadaa waan sila barbaachisu kanneen federaalli yoo jiraate mootummaa Oromiyaa yoo jiraate waan keessa Oromoo jiru ammoo rakkoolee jirtu ta'e, dhidhinna jiru ta'e walii uummanni Oromoo waliin furachuu danda'a. Kanaaf warri saba ijaarra jedhani saba kana mataa isaa kan akka gaaritti keessaa alaan wali hidhaniiti karaa wayii akka inni luucca'ee deemuu danda'u irratti
hojjechuun guddisee barbaachisaa jedha.